سيقول مي إساياس غافة إساياس يامي مرياتون أرومو مرياتي نمنكم مي أرومو مرياتي يا أرومو موتمان تنتيسني إساياسين مرياتشو ديما يا كيرو إسني تخرسي تننو في دي إساياسين مرياتشو ديما الرمو كيرو خيتي ماريجي جتشو جراني جتشو غافة داكو مالي فين كيرو مرياتشو فين ديما إساياس بران داكو ديما مالي فين جين سيقال ميسر التنيسي إساياس أورومو جيبا أبيي أورومو جالتا مي وان تك سينا أورومو خيستي تنبيي دلقنايمي إساياسي تو أدوا جاري فين ندوفي إساياسي مليلك بولا خاسي هاسو إسيسي إساياسي تو أورومو كلاستران أوروميا چيچيري واللغ خوبا مارين كوباجي كلاستران وسو وبون ربي قلدني هاقو سيقالي وبو في ربي قلدني هاقو وسو جولي وبو تنچينين نتي دورد أبتشو باتي سيقالي دورد أبتشو باتي كلاس أوروميا دورو كلاستر شاني چيچيري إساياسي تو سبونمان أورومو بيا دي جي أكنجي إساياسي جيني إساياسي تو سينان أورومو سينا كنتي تي چالي چلنكو غرتي سينا انجي مناما أبجورا كنمتي آسواني آنولي مناما إساياسي جي فقادو تسمت أجج خنّي فقادو تسمى برسيسو تهندو ولكبه سينان كنتي بيجي دي سينان أورومو بيجي دي جتشون توري سيقال موتومان الراتي موتوما أوروموتي إساياس الرأيكو قبنا إساياس أورومو دادته مارين أورومو دادته هاي إساياسي أورومو بكيسي إساياسي أورومو قديتشيسي أما الترب مين آيمي غافا قبيلا ولكاتن سنيس أورومون غرتي مال كيسار كتمين آيم الرغافا قبيلا وللرابا فتنيس أورومون مال كيسار بتي ناتين جيچو أمني خينيا دمك إيه فلالو ميوان كان الرمالين أركد جي فلالو غافا فنون دي انقدد أبته أورومو خلچ دويتو مرمى أوروميا خيسا سينتي مرتي ديمتون مليانا ديبا لما أول غافا غرتي شماليسين بادنتي شماليسين إرقي ورسو دا زيارسيسي فنون أكا جارم تقود إساياسي قودي سيقل هاقا أما بارلما إثيوبيا إساياسي هركاقا باخن غرتي فنو رد شورر كيسو ما لبسين قانو ورانا بلسوما ورمر شورر كيسو ما لبسين سيقل ورانا بلسوما ورمر شورر كيسو ما لبسيتي سيقل ورانا بلسوما تك يرقدو يالي سيفين كنا ورانا بلسوما ورمر رد شورر كيسو ما لبسيتي سيقل مي خانا هند إساياسي قدمو إنيو قد إساياسي قدمو إنيو قد سيرجي كبردو جال سوسا نيفو أمني خين يو يا كلام الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويلكم يادك كان رتبيت عن اللي يارتك كنتو بربادا سجلك يدا كمامي سجلين سر الدقيم بيتا واللسان أرومو نعمل جد بيتا
Oromoon guuza namaan barbaaddu gargaarsa namaallee hin barbaaddu. Gargaarsa namaa tinillee miti kabilisoomnee har'aallee as geenye. Uummanni Oromoo sabaaf sabalammoota Itoophiyaa keessa jiraniif fakkeenya ta'e. Qeerroo jala argee faannoo maqaa jedhu baafate. Qeerroo jala argee Guraageen Sidaaman hundi isaanii maqaa baafatan. Uummanni Oromoo uummata naamusa qabu, uummata kabaja qabu, uummata akkatti qabsaanillee beeku. Oromoon qabsaa'uuf barsiisaan isaan barbaachisu. Barsiistonni keenya ammoo ka akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa, Waaqoo Guutuu fa'aa, ka akka Hayilee Fiidaa fa'aa gootota hedduu qabna Oromoo si galee miti. Akka Jaawar Maammaffaa hin sodaatin boo akka Jaawar Maammaffaa ji ka uummata rafe kaasee wanta dura dhaabe xiyyitii dura dhaabe nama lubbuu kennisiise. Nama lubbuu kennisiisuun beeki dandeettii guddaa si jechuun laal Jaawar Maamma jechuun wallahi amma ijoollee warra amma faarsee bulaa kanaan maqaa silaa maqaan Jaawar afaan isaaniitiin maqaa yaamamuu miti. Maaliif yoo ka jinaan jettu taate yaadigi agas ga'u waggaa 50 Itoophiyaa bulcha ka jedhan yeroo gabaabaa keessatti harka kennachiise qabsoo san adda durummaan kan hoogganaa ture ka gahee leencaa qabu Jaawar Maamma kun gaafii takkaallee qabu warmamii takkaallee mee ofiyyoo takkitti qabsoo Oromoo irratti wareegamte natti karaa cuftee haa ta'u cuftee takka mee nama tokko naa himaa nama tokko Oppidooma keessaa ka aarsaa kaffale ka wareegama kaffale ka gartee sirna kana dura dhaabbatee wareegama kaffale nama tokko naa himuu hin dandeettu jechuudha. Garuu kan dhibbatti afaan guuttadhee dubbadhu Jaawar goota akkamii akka ta'e nama tarsiimoo akka ta'e nama gartee Itoophiyaa keessatti odoo lubbuun jiru onnee sabaaf sablammootaa keessatti siidaa ijaarrate hayyuu qabsaa'aa beekaa sirni gaanfi Afrikaa guutuun itti amanuuf sodaatu Jaawar Maamma kun mamii takka gaafii takka qabu kana Oromoo osoo hin ta'in Amaarri sirriitti isa beeka Tigireen Shaabiyaan walaa Dabuubii guutuun sabaaf sablammii guutuun Jaawariin hin beekeen akka ta'e. Akkas. Har'a isaan Jaawar xiqqeessuu fi Jaawar salphisuudhaaf yoo ka dhufan taate ittillee milkaa'an. Wanni amma isaan cinqee maalidha bara ajandaan laale wanni isaan cinqee kokkee isaan qabe maali? Gaafa qubee walitti kaa'anillee Jaawar faan maal jedhanii gorsan abiyyiin qubee walitti kaa'uun jarjarina. Kaafunaasi ammallee yaadadha jecha Jaawar. Wallahi Jaawar gaafas maal hariiroo tana hariiroo biyyaa godhaa malee hariiroo nama lamaaniin godhinaa jeen Jaawar. Perfect. Kanarra si dabaluu deemaa bara ammallee gorsa abiyyi Jaawarin gorsa isinitti malaan hunda keessanuu gurra banadha. Maal jedhu jalqaba qaama biraa of jalatti akka si kabajeessu wajjin jiraatu gochuuf jalqaba mana kee qulqulleessi jedhee laal mana kee qulqulleessi jechuun waba wajjin rakkoo jirtu furadhu kaafoo wajjin furadhu abaa wajjin furadhu gaafa gartee ibidda mana keetitti qabatee jiru ofirra dhaamsitee bishaan itti naqxee bakka gubate san suphitee tolchitee booda abbaa barbaadde humna gahaa uummanni Oromoo Mallas Zeenaawii maal jedhe Oromoos biyya ala kan abaqqaa jedhee bara manni Afrikaa makalaakaa wotaantarri Afrikaa guutuu noo dhufe uummata kana dhaabuun hin danda'amu jedhee maaliif hayyuudha hayyuu fi nama waa beekutu waan kana xiinxalee lafa kaasii galu jirti miti. Amma Jaawar faan itti lallabanii gorsanii dadhaban har'a kaafoon hidhaa dhaabbataa keessa jira. Abaa'u hidhaa dhaabbataa keessa jira. Hundi isaanii waajjirri isaanii jala cufamee miseensonni isaanii guyyaa adiin akka battee urgeessaa fa'aa manaa baasanii ajjeesan obboleessoo. Guyyaa waan sirni kaleessaan Oromoo irratti raawwatiin sirni kun raawwatee jira. Nama meeqa laayiviidhaan laayivii osoo agarra hojjetaa jiran. Lubbuu ilmaan Oromoo lukkuu kan qatte sirna kana keessatti jechuudha. Har'a ammoo gaafa kadhaa guuza Oromoo yaammatan. Kaleessas gaafa Tigraayitti lola banan faannoo jaare, ka faannoo hidhachiise, ka faannoo gurmeesse, dinagdeedhaan, hidhannoodhaan waan hundaan sirna bilchiginnaati. Nuyi miti. Oromoo har'allee faannoo qabsaa'uuf nuti gargaarsi faannoo fi gargaarsi amaaraa nama tokko nu barbaachisu. Kanaaf fannoo tana shoorarkeessummaa paarlamaan Itoophiyaa TPLF fi WBO dhaabbatee shoorarkeessummaa saganditti irra labse. Fannoon tun karaa feete deemtee tarkaanfii fudhachaa jirti. Haga jijjigatti gartee loluu dandeessii jaanii faarsuu malee. Si galee? Yoo isiin xiqqoo loojistikiin duraa xiqqaate raayyaa ittisaa kaan birraa sossoosanii beekaa humna dadhabaachi kaanii ammatti deemaa janii informeeshina kennanii fi sinqii guutuufi jiran si galee takka quba qabna. So kana osoon godhaa jiranii meemma faarsee bulaan yookaan faarsee bulaan haaranii yookaan mufattoonni kun amma wanni isaan jechaa jiran fannoo wajjin maarree wajjin mitirqishoo wajjin. Bakka tana sii malal Oromoo dhageeffadha. Afaan biraatiin bar warri amma faarsee bultoonni haaroonni laayivii irra bahanii dubbatan maal jechaa jiran. Jaawar Mahammad shororkeessadhaa jechaa jiran yaar.
afaan biraati nooti ni gala. 100%. Parsantii dhibban dhibbatti faanoo wajjin dalaguu fi Eertiraa fi TPLF wajjin dalaguun sadarkaa shororkeessaatti afaanii baafatanii hin dubbanne malee akka biratti yoo dubbatan Jawaar shororkeessadhaa jechaa jiran. Jawaar ammoo TPLF fi faanoo wajjin dalaguun viidiyoo qabna ragaa qabna jedhanii yaar obboleessu. Kijiba dhara hin fakkaanne wata namarra kaan jechuudha. Wanni an ammas biratti jechuu barbaadu tokko maali? Lolli Itoophiyaa fi Eertiraa waan hin oolle. Kana sammuu keessa siin agalu. Gaafa seene ammoo dhagaye. TPLF xiqqishuu san kakalee ati hin danda'in laal TPLF siyaasa laal TPLF kalee uummanni isaanii akkasitti duguggaa sanyii irratti raawwate akkuma reettan ati kaastetti lasii mala Sumaaleerraa waraana yaammatee abishi Shaabiyaatti yaamee lammii ofii irratti duguggaa sanyii nama raawwachaa ture kana Amnesty International Human Rights Watch mootummoonni addunyaa guutuun kabeetu lammii ofii irratti mootummaa alaatii fi shiftaa alaa fidee nama lammii fira duguggaa sanyii raawwate garuu warri TPLF irra maal godhe dantaa isaanii barbaacha Shaabiyaa makaleessa akkasitti uummata isaanii fixe wajjin walii galanii jiran. Kun waan mamii kan qabne. Kun dantaa Oromooti miti. Oromoon iyyaa manna malee nu dantaa kennaa miti nu galchu. Siyaasa isaanii isaan toofata jechuudha. Oromoon ni barbaadu. Namni si qoyga. Ati kaleessa TPLF ilaal. Ati kaleessa TPLF hin danda'in akkasitti taallaa quruccaa fakkaatu. Booji'amaa wataadara miiliyoona meeqa sanuu wataadara muuxannoo qabu ka dandeettii qabu meeqatama jedhaman. Waraanni amma jirtu tun guutuun bar waraana haaraa. Kana marti kan bittinneessanii yaada nama dhibban dhibba sitti himate waraanni amma jiru waraana muuxannoo qabu miti waraana dandeettii qabu miti waraanni jinni ati jettu kana na dhageessitti isii fita wallaahi namana Oromoo gaafa TPLF fi Shaabiyaa waliigaltee as baate namni Oromoo harkaan qabne namni uummata Amaaraa harkaan qabne sablammii harkaan qabne kun maal qabata hoomachallee qabachuudhaaf carraan hin jiru an dhibban dhibba sitti carraa wanni jedhamu takka illee hin jiru. Maaliif nuti jarraa mootuu injifatu jechaan jirru bara dhugaa jirtu haqa jirtu lafa kenna jechuudha. Gaafa kun ta'u ammoo lubbuu ilmaan Oromoo qacalee didiqqisuu miiliyoonota lakkaamu dhiigaa fi lafee isaanii caccabsuu deemna jechuudha achitti. Bara dabarees akkasuma ta'e jarri dhufanii chirsi waliin jedhanii wiskii waliin dhugaa jiru. Waliin dhaabbatanii jeneraatonni caccabsinillee injifannuu bara caccabsinillee injifachuun teenyu. Atiin TPLF laaftuu hin dandeenye Shaabiyaan itti dabalame hoo. Amma laal muummichi ministeera deengada Faransaay ture. Amma gaafa Faransaay dhaqu bajanni hin jiru jecha mallaqa biliyoona hedduudhaan Raafaeliin xayyaara bitachaa jiran xayyaara lolaa sitti madage. Maal jechuun jechuu barbaade beektaa xayyaara lolaa feetee bitattee akka barbaaddetti lola fidhichiiseef qopheessitanii miti. Oromoon hajoon Oromoon illee maal jechaa jiran. Dippiloomaasiidhaan ta'anii fees tu fees mariidhaan malee lolaawwan ni mo'attu takka illee hin jirudha. Abiyyi qawweetta mana. Kanaaf immoo kasaaraa. Marii wanni jaamu abiyyi bira hin jirtu sannuu jala tureenuu isinii akka gaariittiiti. Sigale namichi marii waan jaamuun dhaga'u taayyee wanni itti hidhame maali? Haa mari'annuudhaami. Sigale. Ankalesa maal jedhee beektaa laayivii irra ture ilaal kaab kiyya. Faarsee bultoota haaraa kana lamee warri kun amma faarsee bultoota bar ganaa akka keejitii bar. Namni sidhaa bilchiginnaarraa fayyadamee sadarkaa ministeerummaa angooyyuu argatu sidhaa. Namni fi hangaasaa fi taayyaa danda'a caalu jira. Haganuma naayi. Nin jiru wallahi.